ትንሽ አይደለ በሆዴ ያስኩት የሱን ልጅ ነው ምን በደግ ሰውነን ጋይሊ ኤሰtti baha jedhanii eegan gaayilli gaayilota hedduudha fakkeenya ta'e gaayilli sooshaal miidiyaatiin jalqabamee dhugaa ta'ee galma ga'e har'a akka salphaatti diigamuu isaati ashama harka fuudhe kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube kiyya nagaa waaqayyo bakka jettetti isin yaa baay'atu akkam jirtu ani baay'ee nagaa foodha warroonni mana koota faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kootti makama warri dursa turtan immoo like gochuudhaan viidiyoo hanga dhumaa ilaalaa kabajaanan isin gaafadha egaa akkuma seensa irratti agartanii gaayila ubiyyee fi naahii namni hin beekne hin jiru hundi keessanuu waan beektaniidha walitti dhufeenya isaanii fi haga guyyaa har'aa galma ga'iinsa isaanii hundi keessanuu ni beektu walitti dhufeenyi naahii fi ubiyyee gama sooshaal miidiyaatiin ta'us akka nama wal beekumsa qabuutti akka nama waliin guddataniitti gaayilli isaanii ijaaramee namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'ee namoota hedduu qannaasisaa jiraachaa turan yaa ta'u malee gidduudhanis wanti isaanitti gufuu ta'e yookaan immoo wanti gaayila isaaniitti madaa ta'e waa hedduudha isaan keessaa turtii ji'oota jaha dura haga har'aatti qormaata hedduudha gaayilli isaanii kan keessummeessaa jiru still haga guyyaa har'aatti gaayilli isaanii qormaata hedduu fatanaa hedduu bu'aa bayii hedduu dadhabbii fi boo'icha hedduu keessummeessaa jira jechuudha haa ta'u malee gaayilli kun har'a diigama osuma jedhani gargaarsa waaqayyootiin guyyaa har'aa kana ga'ee jira har'a garuu gara dhumaatti deemee gaayilli isaanii kun diigamuudhaaf gaayilli akkas bareedu gaayilli akkas nama inaafsisu gaayilli akkas gaayilota hedduudhaaf fakkeenya ta'u parsantii 100 keessaa parsantii 5 qofatu hafa jechuun ni danda'ama egaa innis maalidha hundi keessaniyyuu YouTube naahii fi ubiyyee namni hin hordofne jireedha yaadu hundi keessanuu ni hordoftanii sababa yeroo tokko bara jireenya ofii yookaan immoo jireenya ofii keessatti gara laafanii namoota gargaaruudhaaf jireenya ofii dhoksuun nama miidha naahiin nama gargaaruuf jecha jalqaba duraa gaayila isaa kan booressee jechuudha yeroo sana ubiyyeen lubbuu lama taateeti yookaan immoo garaa shiitii ilmoo osoo qabdu gaayila shii deebisuudhaaf abbaa manaa shiitirraa abdii osoo hin kutin intaloota na faana deemaa turte isheen garuu naahin birrii koo birrii biyya arabaa dadhabee hojjedhee dhufe na nyaatee jetteen yoo xiqqishaate wal dadhabbii waliin mormii ji'a tokkoo fi torban lamaa ol erga taasisanii booda hiriyaasaati malee anaa miti jettee isaa miti jettee dhugaa baastee jechuudha gidduu sanatti garuu ubiyyee fi naahin waliin hin turre ubiyyeenis immooyyuu ani lubbuu lama ta'ee manaa bahuur ati narraa bahi jettee ofirraa gaggeessitee jechuudha kanaaf erga akkana jetteeni naahinis namoota hedduudhaaf fakkeenyaa namoota hedduudhaaf amanamummaa isaa ibsaa hundi keessanuu ni beektu egaa ka guyyaa har'aa deemee baqa namoonni gaayila keessatti sadaffaa ta'anii to gaayila namaa keessa seenanii hedduudha kan isaan gaayila namaa dhiiban yookaan immoo kan isaan gaayila namaa diiguudhaaf carraa guddaa qabanii jechuudha kanaaf namootas jidduu ofii galchanii bu'aa bayiidhaan naanna'anii haga guyyaa har'a yoo araaraman boru lola biraatii akkasuma odoodhaan guyyaa har'aa kana ga'an turtii ji'a 6 yookaan ji'a 5 booda micayyoon gaafa sana abbaa manaa keeti qarshii koo biyya ambaatti dadhabe dhufee kan na nyaata jettee dhaqxee naahii fi ubiyyee walitti buuste har'a immoo waan addaa wanta jireenya isaanii yookaan immoo wanta gaayila isaanii diiguu danda'u qabattee dhuftee jechuudha wanta kana dhuguma naahin godhe gocha akkanaa immoo naahin gochuun ni godha amanummaan naahin dubartiidhaa qabu kabany inni gara laafummaan inni ilma namaatiif qabu miidiyaa kanarratti nutti agarsiisu hammana yoo jenne immoo deebii guddaa argachuu dandeenya jechuudha kanaaf ka faafiin yookaan immoo micayyoon gaayila naahii fi ubiyyee jidduu seente tun har'a dhuftee maal jetti isheen haadha bultiiti nama haadha abbaa manaa qabuudha garuu immoo dhuftee ani fi naahiin hicciitii guddaa waliin qabna hicciitiin ani fi naahiin waliin qabnus ilmoon garaa koo keessa jiru kun ilmoo naahiiti naahiidhaafan ulfaayee jettee ubiyyeetti himte egaa ubiyyeen jechoota xiqqaas jechoota guddaas dandeechee ijoollee isaa wajjin teechee bu'aa bayii dabarsitee bu'aa fi gadda imimmaanii fi gammachuu waliin makame hunda dabarsitee jireenya kootu yookaan immoo gaayila kootu ashannafa yookaan gaayila kootu caala jettee hunduma keessa tarkaanfattee ilmoo isheetiif yookaan immoo kiristaanaa daa'ima isheetiif gaayila yookaan immoo qophiirra osoo jirtu dhuftee misiraachoo kan itti himtee jechuudha
haadha manaa tan abbaa manaa ishii deebifachuudhaaf ijoollee ishiitiif jecha bu'aa bayii horattee waa meeqa keessa dabarte tan dhuftee gaafa kana itti himtu maaltu isinitti dhaga'ama osoo isin ta'e maaltu isinitti dhaga'ama gaafa dhuftee kana jettu ubiyyeen dhaabata dadhabde ofirra gatteesse naahi dhuguma gochi kun kan keeti jettee gaafa gaafatu ani kanan qabu jedha naahin garuu sodaa baay'ee laphee isaatirraa qaba sodaa baay'ee ija isaatirraa qaba garuu ilmoon kiyyaa muti jedhee kaadaa jechuudha kanaafuu isheen immoo ilmoon kun kan isheeti ubiyyeen immoo qormaata namoota gidduu keenya seenee walitti nu buusu hundumaaf ani waan hundumaayyuu nan hiikas nan sirreessas haala namni jeessas jedheen daa'ima keenyaaf jecha waan hundaa bira darbe jettee uffata daa'imaaf kiristaanaadhaa qophaa'e isaafillee hojjisiistee ishiifillee wanta hundumaaf qopheessite gaafa eegdu dhumarratti deebiin ubiyyee kana ta'ee jechuudha amma gaa'illi kun gaafa aga dhumaatitti adda citee ilmoon kun abbaa malee ijoolleen tun abbaa malee guddatte micayyoon tun maal argatti wanti ishiin argattu wanti ishiin buustu firii ishiin gidduu kana keessa haammattu homtuun jiru sababni isaa firee hin taane facaaste firee ta'uu miti kan facaaftee jechuudha kanaafuu maal siniin jechuun barbaade guutumatti akka ofii kiyyaatti akka dhuunfaa kiyyaatti naahin kanan godhu yeroo biyyeedhaan walitti bu'iinsa qabu ishee wajjin deemuun sirriidha yeroo biyyee wajjin walitti bu'ee ta'u isheen maqaa odoo inni qarshii nyaatiin haqa koo nyaata jettee maqaadhaan irra goote biyyeenis aartee waan manaa baasteef yeroo sanitti ishee waliin bahe nama waliin deemuun immoo namaaf ilmoo ulfaa'u miti akka nama tokkotti gaafa nu badhu kanaaf ani gama kootiin naahin kana hin godhun jedha isinoo maal jettan gocha kan jecha kan koomentii irratti naa kaa'a kana malees gocha dabalataa wanti nani jedhu bultii nama tokko keessatti waaqayyoon jireenya gaa'ela gaarii jireenya gaarii mana ho'aa yoo sinii kennee yookaan immoo yoo namaa kennee namni sadaffaa seenee jireenya baxabbatu maaliif barbaachise namni sadaffaa waaqayyoo nu eebbisee kenne namni sadaffaa seexana ta'uuf maaliif barbaachise kanaafuu akka yaada kiyyaatitti immoo akka dhuunfaa kiyyaatti yaadni nani dabarsuu barbaadu gaa'ela namaa keessa seentanii gaa'ela namaan diigina gaa'elli sun abbuma wajjin ijaarate saniif rabbiin qaddare yookaan immoo rabbiin hire malee ati diigdeedhaaf dhufee keen ta'u fakkeenyaaf faafini naahii fi biyya adda baastee naahii fi faafin waliin jiraachuu hin danda'an maaliif rabbiin carraa tokko jedhee kan waliif isaan qoode naahii fi biyyeedha waan ta'eef soo maal jechuun barbaade jireenya nama tokko gidduutti jireenya waaqayyo waliin eebbisee gaa'ela uumeef gidduutti namni sadaffaan irraa fudhadhee yoo seene never hin ta'u kun hojii seexanaati ofii keechaniif mana boruu karra ofitti cufuudha malee bakka boruu waa facaafatan ofitti gogsuudha malee waan gaarii wanni isin hojjettan hin jiru soo jireenya namaa keessa seenina warroon akkanaa gocha akkanaa dalagaa akkanaa dalagaartan please jireenya namaa keessa gaa'ela namaa keessa baha ani kanuman jedha kanarraa kanaaf immoo naahini yaada kana yookaan immoo gochaa uumame kana haala gaariidhaan haala sirriidhaan akka ati sirreessitu akka ati immoo tidaarii keetti deebitee ubiyyee irra deddeebitee keessu abdii guddaa sirraa qabasi abdii guddaan rabbiirraa qabasi hundi keessanuu akka amantaa keessaniitti namaafis kadhadhaa ofii keessaniifis kadhadhaadha kanaafuu yoomiyyuu ubiyyee fi naayin yoomiyyuu addan bahanii kun immoo gahee naayiti yookaan immoo gochaa naahiti dirqama naahiti jechuu kiyyaa kanaaf naahin gochaan kun kan isaa ta'e kan isaa ta'uu baates akkamitti lafaa kaatee akka kana jetteen inni qulqulleessuu qaba kanaaf amma kun ubiyyeedha waan wal ilaallatu tasuma hin qabu omaa ubiyyeedha waliin hin ilaallatu kan wal ilaallatuun naahidhaani jechuudha kanaaf akkuma gaafa duraa birrii koo biyya arabaa isan nyaate jettee ergasii immoo isaa miti jette sana ammas fakkeenyuma san qabatee ilmoon kan keeti kan jette tuni keetii miti bakka wanna si jaaladhe sitti naafif jettee agashiin haqa yookaan dhugaa baastutti naahin jireenya isaatiif yookaan immoo bultii isaatiif cimee dhaabbatee jireenya isaa sirreeffatee ijoollee isaa wajjin gammachuudhaan jaalalaan jiraachuu qabanii jedhee yaadaa jechuudha kanaaf hundi keessaniyyuu yaada keessan koomentii irratti nu dhiyeessaa koomentii irratti nu kennaa isiniin jedha turtiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffadha guddaa galatoomaa isiniin jedha viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti turaa ባይ ባይ ሆኖ እንደውም እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርግ በጣም የሚጎዳ ገብቷል አይደለ እኔ ያመንኩ አንተ እንደዛ ስታደርግ በጣም ጎርታኛል
አሁን እሱን እያነሳኝ አንተንም መጨቅጨቅ አልፈልግም። እኔም ወደዛ ሐሳብ እየገባው ራሴን ማሳመም አልፈልግም። ገብቷል አይደል? ግን ከነሱ ጋር ያለህን ነገር ማለት ነው በቃ ማቆም አለብህ። ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው አልፈልግም። ማንንም ሰው አንተ ጋር ሊደውል አልፈልግም። ኖ በቃ ከማንም ጋር ግንኙነት እንደገና ደግሞ ሌላው እዚህ ጋር ማስጠነቀቀ ነገር ምንም አይነት ነገር ለሰዎች በጎ ነገር ብታረግ ምንም አይነት ነገር ቢሆን ከኔ ጋር ማውራት አለብህ። ምክንያቱም አንተ ሰውን ለማገዝ ብለህ ሄደህ የምታመጣውን ጣጣ እኔ ነኝ የማውቀው። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ እየተጎዳው 2-3 ጊዜ ገብቷል አይደለ? ከዚህ በኋላ ላጣሽ አልፈልግም። እኔ ማጣት የማትፈልግ ከሆነ እየሰማኝ ነው፣ ግልጽ ሁንልኝ ለኔ። እኔ ለአንተ ግልጽ አይደለሁም። እኔ የምደብቅ ነገር አለ? በቃ አንተም እንደዛ እንድትሆንልኝ ፈልገው። በቃ ከውጪ ሰው ጋር ኖ ለምን እጣላለሁ? አይደለም ለምን እጣላለሁ ነው። ለሰው በጎ ነገር ካደረግ እኮ እያስጠነቀቅኩ ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አልፈልግም። ገብቷል አይደል? ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ግን ማለት ነው የመጨረሻችን ነው። መቼም አንታያይም። መቼም ምናልባት በህይወትም ላታገኝ ትችላለህ። እኔ ግልጹን እየነገርኩ ያለሁት አሁን የመጨረሻ ነው። ገብቷል? ይሄ